السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو في هردفتو تخنيا جرى جرتو جباتني بقى جراتني سنيتو تسجراني بقى سنيتو تشاري جرى كيساني نولمو أراكم أغرتنيتي قيلتي جتنين أكان جالدو تنين قرصو تري سيسيتو نبرتي أركما أرى هندي خيسانو قاسيني تشاني جرى مدرسة صلاة غافدو دعوتو تخنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفونا خبجمتوتا فردفتوتا فاطمة توب أكم جرتن نجيا فيا دا نجيا فيا ولد دبنا الحمد لله نجيا فيا كمنا ولد ربنا ملء كنا نجيا نسيني دفنة جرا أرانتنا وما شاء الله فولا جمتشوتني نسيني رفع نورا سرايفا برضه وانا كوفا متاتي سكسما تاكسيتي دفعت انجرا مالين دفتني سي في جيلين تفاطمة جتشوني نولمتو أكما بيتني تنافسين يرو ديرا waan takka takkarra wal shaakala turre wal afaa wal dabarree turre garuutu garaanii miti gubbuma ani dulle yaalii godhee jira isillee narraa nama na fayye fakkaatte akkasii mee walumaa daawwanna. Daawwattoota egaa arraa anu fuularra na ifami duraan gisee isii wajjiniin taa'ee haasawa godhu haasawaan beeku haasawaan fadhu fuularra illee tukana arraan tana hedduu takkaan gammachuu addaa natti dhageema. Geedeen tiyyaa isiinuu arraan tana nagartu bombii dhoofti. Duraan gaa ija irraa hima dhaqanii na laaluu turte. Ani hedduu takkaan gammadee waan addaa takka. Isiin faamuma ani dubbii ani kaniin jibbu ani faamumaan jibbaa. Gurbaa sana an gurbuma sanin arkaa jibbaa. Lubbuuf jibbita waan agarteef jibbitaan nama siin galateeffachuu dhufee barga. Saniifuu arra geeleen tiyyaa na biratti argamtee hedduu takkaan gammadee alhamdulillah rabbil aalamiin. Hara keedee beetiin jira geelee tiyya qaaleenaaf jira du'aam turraa na qabdee faameen akka nu ta'e inni sanii akka walumaa. Ani faamii hedduu takkaa hin jaaladhu duraanis ni beetanii daawwattoota. Maaliif kan ta'e tokkoffaa inni nama bultii qabu. Nama jaartii qabu. Jaartii isaa bakka inni itti gatee deemes qubaan qaba. Jaartiin isaa lammaffaa dhaltee ganda namaatitti argamaa turte. Amma isillee jala deemeetiin hordofee bakka isin jirtu birallee dhaqee kaameraallee isinii maree isinii gallakkisa viidiyoo bareedduu isinii maree jaartii isaa bakka jirtu baasee maaliif duraanis ji'eetiin jira geeleen akka jibbitee faamiirra haftu. Dirqama jaartii faamii san barbaadeetiin baasaa dhaltee jirtis dhageetiin jira isillee akkuma asitti naayimte daawwattoota fiyya qaanii hin amanne ammoo jala deemeetiin bakka isin jirtu yaani rakkachaa jirtii dararamaa jirtii jedhanii bakka isin jirtu barbaadeetiin viidiyoo isinii maree isinii gallakkisa. Ati mee maaltu si dhageeme? Ati isa hedduu jaalatta sa'i faamii hedduu jaalatanii beekaa? Yeroo dhugaadha jaalatti falagootaatiin isaa karaa sobaatiin na dhufe somni isaa wanni inni jawaan takka hin qabu seen jaaladha si malee homaan qabuudha si malee homaan qabuun tunu fajiba amma wanni hundinii addaan dhaabate namni dhugaadha takka gowwoomuu uuma jiraati namni gowwoomaa beeka ati shaatira fi jiin. Ani jechuun kiyya. Tanarratti waan si dhaamu waan natti dhageeme siif hin himu dhufeerra. Hedduun torbaan kan guutuu gaddu jira. Narraa mul'atte nagartuun gurraachamne. Gurraachamne bareedduu. Karaa kana osoo hin deemuutiin hanganaa wayyaa'ee hedduun gaddee hedduun yaadee wanni faatumaan naan jette san dhugaadha akkamittiin akkasii shawwadame garuu alhamdulillah if dhaqqabe. Alhamdulillah. Nama tokko wal jaalatta bizeedhaan yoo waarra gartee addaan deemannes san dhaqqabama jaama. Hayyee okay maaliif ji yeroo dheertuun si qaradhee si dadhabee lafattillee yeroo takka lafa si qaradhee si dadhabeetii miidiyaa gubbattillee si qaradhee isa hedduu takka jechi xiyya irraa si hambisu dadhabee anaaf hedduu ol jaalanna asitti kuma waliin beeknutti gorsi si dadhabee akkamitti isarraa raafuu dandeessee dhugaan see'u. Ani laakiin hammaan danda'utti ammallee sumaan makkoodha. Ara wanni dhugaa seetuuniif siif himu tokkoffaa. Ani waaniin daawwadhee hin arge maas viidiyoo asaantii hud. Daawwadheetiin jira. Isa jalatti hin daawwadhe. Asaantii hud wajjinillee dubbadheen ture naas garsiisee ture waa hundaa'u faabillee manaan bakkaan hin jiru na bira dhufee ture waa hunda takka takkatti itti himeetan akkasii wallollee nugiyaan kun oolaan tosi agaraan jeene wanni inni irra dhugoonfadde ta'esan gaafa inni hin dhugoonfate waan takka jaayina garree miree dhageeytumaa bare akkasittiin arraan tana isii raayis dhagee milkaneeffadde asaan ta'uu raayis akka gaarii dhageeffadde inni akka iccite godhe keessaa naa baase akka firaankii godhe inni waan takka irraa guban qabu sanbooda. Khalaas bayyanadhe
intalti haati ilmoo isiin sanis obboleettiin tiyya sanis dhalaadhaa takkaan adda geemmi ammas deebii nama dhalee jiru har'aan tana kan ilmoo isaatiif isiin godin borumaan naa godhaa naafoo yaa Aishaattas gabbeessi haafi gurbaa kana jalaa jeetu baagubasa jaalallee isaa fuudhee miikka guddun fedha irra kaa'e balleessa hin balleessine akka itti Oromoon daaloo nyaate adii ofiis ni ta'a jette. Tamam karaan keetis karaa kana. Tan hedduu takka bakka bareedduun hin sifadhaasi tokkoffaa nama bultii qabu. Bultii isaa gubbaarraan dhaqu jechuun dogongora. Maaliif dardarri keenya dargaggeessi Oromoo bareedaa meeqaan tammi jira. Ka kophaa jiruu ni jira. Ka waaqa buliisi. Kophaa utuu laada. Dardara kophaa jira jeeta baaba. Maaliif jaalalti dhugaa akkuma itti falagooyteeti. Mukarraa'uu nama qabdi jettee Oromoon jaalalti. Sanirraa'uu hedduu takka faamirraa si qabdee. Hogguusiif si qabdee hogguus haa ta'u fedha hogguus hin ta'in. Ani yeruma calqabaatirraa'uu hin beekne gurbaan jiraamii qaamaas maaliif nama kana hedduu takka alaa jaalatamaadha inni. Tanaafin gurbaa kanarra dhaabbaddu gongumaa maaliif tokkoffaa nama jaartii qabu. Nama jaartii qabu gisee jaan isiin sanis akkuma keenya beeki. Intala dhalaa taanaan isiinis akkuma keenya ittiin beeku. Akkasuma jeetee waa hayi. Saniifuu ani hin beekne quban qabu waan takka asirraa quban qabu saniifi fiidiyoo jaartii aarifoo jalatti illee waa meeqaan daawwadhe wayii naagalee. Waatu ani sanumarraa naagale tooman garuu isii ana araarfata bileetti tiyyasanis. Akkasii gaa'ee geeleeti baga rabbisi deebise. Baga walumaanuu atis na eeddeen siinjaa. Daawwattoota keenya akkasuma akka waliin beenu sanitti dhaqeetiin isiniif baasa jaartii faamilii bakka isin jirtu godee isin jirtu dhiiteetiin baasa barbaadee dhaltee ciifti jaanii bakka isin jirtu dhaqeetiin isiniif baasa. Walumaan baasna Ashaalleen arkeetiin turee bakka isin dhalteetti amma duratti xuuxee jirtii beekamu maqaa. Tanallee dhugaa hin seene isaatu jiraan jee soddomateetiif hin jee dhugumaan hima. Yaani kijibaaf jettee turaan san. Malee ganaan dhagaala. Waan jaalaltii isaa si ooggonte jechuufi akka isaa jala deemuu turte. Kanaafuu dhaabbattee jirti. Faamii jala dhaabbattee jirti. Daawwattoota kiyya akkuma waliin beenutti nama hunda jalattis ilaaltanii jirtanii akka Ashaan kanaas faamii jala dhaabbattee injifannoon tiyya itti fufee jira. Injifannoon tiyya itti fufee jira. Maaliif ani micoo hullee tanan fadhu waa gurbaa saniin. Maaliif jee tokkoffaa guddaa jaartiin faamii obboleettii teenya nuti dhalaadha. Anis dhalaa Ashaanis dhalaadha. Garaagarummaan qabnu nuti dhalaan. Maaliif kanaafuu wal gubbaa dhaquu jechuun dogongora. Dhiirti gaa'anii jira miti waa meeqaan akkanatti nama sobdee karaan taane kana walirra dhalaa keenya waliin garaafachuun isaanumarraani. Kun cufti dhiiraa beeki. Warri dhiirti warreen bultii qabdan keessaafuu isiniifin dhaama hedduu takkaan yaa warreen bultii qabdan osoo jaartiin teessan mana jirtu if eeggannaa godhaa yaa obboleeyyan kiyya qaqqaadhi hedduu takka tanuma mana jirtu san isinitti haa ibsu rabbiin takkittuma manaa qabdan san takkittuma san rabbi isinitti haa ibsu wal gubbaadhaan dhalaa teenya wal gubbaan fiddanii wal gubbaan janaan wal gubbaan nayxanii kuni bu'aan qabu. Faayidaa duuba tamaneertu sanis dhalaadhaa taala jala deemtuunis dhalaadhaa beekan nasiyaa takka tana dibde ta'innis beekuudha qabu nasiyaanis haadhaamu gaafaan nama qullaa kana shaantaa qofa fannifadhee telefoon harka qabadhee kana shirjoo kana namayyuu na jaalataa beeka. Amma inni taagaraa qabdu san dhiisee gizee na jala deeme boruus karaan kiyya kanumaa takkaan na dhaggeeme. Ichi beekaa xiqquma xiqqoon natti as baate ifa nattaateen alla ji'at manneen aare duuba teessan hundi nam billig jetteeti wanneetu naan jettuuf talafan na gorsitu qilleensa gubbaat na gorsituun waliin na fakkaatteeti akkasi guututti irraa xiyya qabadden siin ja'a. Asumaanuu kabajamtoota furdiftoota Faatumaatuuf ani isillee hedduun galateeffadhaa hedduun jaaladhaa akka nama tokkotti akka obboleettii akka geelee osoo hin ta'in nuti waliif obboleeyyanii waliif reeyima waa hundi waliif taana keessaafuu namni akkana si gorsee waa namarraa si qabu jechuun waa hunda namaa caala galatoomin siin jaasumaanuu. Anu saniifuu maaliif nama akkini bardhaamsa akkasiif dhaameetiin ture
nama lafa bulaatu nama bulfataa itti Oromoon akkasiin sinjee ture amma duratti illee maaliif ganumaafillee taqutte xiqqoodhaa tahaftee guddoodhaa jan sawalala saniifuu taqutte dhiifne arratti goolabnee jirra daawwattoota kiyya isinittiin baay'adhu geedeeti yaas akkam firraa ni jiraabiti namni gisee takka rifatuun mala arra isiin hedduu takka dubbiin ifa baatee jirti ni anis itti dabalamee fi akka wanta rifachiisu saniifuu daawwattoonni illee hedduu takka bakkii maasiin ja'anii daawwattoonni keenya illee haa galatoomanii komentii jalatti waan babbareedduu kaanii waan gorsaa daawwattoota kiyya hedduu takka isinillee isin galatoomfanna maaliif namni walii komentii nama barreessuun hedduu takka bareedduudha komentii baay'isa komentii babbareedduu yoo nuti karaarra hin jiraanne qabxii xiqqoo takkallee qabxii xiqqishuma takka yoo nurra gartan qabxii tana sirreeffadhu atilleen qabxii tana sirreeffadhaa waan akkanaatiin hedduu takka aashaa hedduu takka na caalaa isiniitu gorsa taheef tokkoffaa maaliif aashaa gurbaa san jala haafi faaxumaan hedduu takka isin jettee warri jettanii hedduu komentii barreessitan hedduu takka galatoomaa isin galatoomfannaa ani isiniin jaaladha kara kiyyaan daawwattoota kiyya. Anis akkasumatti inuma isiniin jaaladha tokkoftan itti himte. Isiniin jaaladha isiniin kabaja yoomiyyuu onnetii keessartan sabni kiyya hundinuu akka ajaa'iba wal bireerra waan haarii waan babbareedduu isinii qabannee ni dhufna nu eeggadha nu bira dhaabbadha isi faaya babbareedduu tanaas laannee agartan tamaa maashaallah sirraa jeetiin jira hedduu takka lafattis ta'e as gubbattis ta'e jaalatamtuu kabajamtuudha hedduu naaf jiraadhu naaf galatoomii waan hamturraa na dhorkuu keetiifis galanni kee hin dhumu saniifuu isii tanaas bira naaf dhaabbadhaa naa jajjabeessaa maaliin nu gargaartan dubbadhame subscribe share like komentii babbareedduu taboon bira tanan dagatiin halalaan tanaaga qabeen jiru isaanuu ni beekan daawwattoonni keenya khalaas darbinee jirra arrarraan kan ta'e faamiin dhagaa irra keenya jirra hanga isiniif dachaanutti daawwattoota kiyya yaada babbareedaa qabadheetiin isiniif dhufaa maaliin dhufnaaf waan haareen dhufnaaf maaliif daawwattoota waan takkataniin isinirraa hin fadhee jira duraan isiin hedduu na aarsiti viidiyoo wajjin maruun fadhu maaliif waan nan jaaladhu waan nan jibburraa hin teessu waan ifi jaalatteen deemti kanaafuu hedduu takka ganaa wal biratti argamnaa viidiyoo isii keessattis haa ta'u viidiyoo kiyya keessattis yuutuuba isiit irrattis haa ta'u wal biratti argamnaa waan babbareeddu isiniif qabannee dhiyaanna anaa fi aashaattu akkuma waliin beektanitti hanga dachaanutti nu faana turaa daawwattoota kiyya afeerraan mana keettaa Keetos kiyyata naafetu tokko afeerraan hanga dachaanutti yaa mana aashaataa yaa mana kiyyataa akkuma waliin gartanitti gammachuu waliin nu adeebisu fayyaadhaan barakaan ubrii dheerinaan isinis nuuf jiraadhaa nu cinaa dhaabbadhaa nu jajjabeessaa wajji jirra arras borus inshaallah hanga waan haaraa walitti deebinu waan isin bashannansiisaa qofallee taphanna firraa beekte nutiin kunis tiin qabnuuf saniifu furtii gaarii naaf jiraadha.